Jalqabuma daa'imummaa kaaseen sirbaa fi wallee jaalladhaa jechuun hima. Weellisaa Abdii Habiib Usmaan magaala madda aartii afaan Oromoo Kataattee Dirree Dhawaa naannoo Laga Harreetti kan dhalate Abdiin baandii Afran Qalloo keessatti weellistoota hangafoota ilaalaan guddadhe jedha. Gaafa nuti ijoollee san akkasitti tapha isaanii ilaaleeti nutis tapha kanatti seenne jechuudha. Sirbi inni jalqabaa ati hojjette yookaan maxxansite maal jedhama in yaadattaa iyyuu? Qara bilawni koo gamni lachuu kaju. Qara bilawni koo gamni lachuu. Qaniina dawwiidhaan halaalchuu. Malayyaa isaaniin wal fakkaachuu. Malayyaa isaaniin wal fakkaachuu. Yeroo kanas fedha muuziqaa hedduu ka qabu Abdiin garee muuziqaa yeroos magaala Dirree Dhawaa keessatti hundaa'ee jiru keessatti hojii aartii aansee jechuun dubbata. Lakkoofsa jedhame B maali jennee gaafas ka'a isaan Afran Qalloon eedha. B ammallee urjii bakkalchaati jedhaniin siidha nuti. Maan jedham ture maqaan keessan? Maqaan keenya Arsal jedhaniin. Maal jechuudha? Ergee afaan Arabaati. Gareen keessan yeroo sanii eenyu faa turere? Muktaar Bakar Usmaan, Adamee Ibsaa, akkasuma ammas hangummaan kunuu hin goomu. Amma jiruu lubbuudhaan marti isaaniiyyuu? Tokko du'e Adamee Ibsaa jedhaniini. Akkasitti isa kan dura dursu muuxannoo muuziqaatis dhadha'uutis dura bare. Isaan nu hooggana jechuudha nutis. Weellisaa Abdii Habiib Usmaan gareewwan kanneen waliin taane keessumaa bara 1991 keessa Harargee keessatti agarsiisa muuziqaa sabaaf agarsiisuu itti fufnee jedha. Nutis garee keenya wajjin uffanni keenyallee magariisa akkasitti dirreedhaawatti eegallee achirraa mana mazagaajaa taphannee uummanni guyyaa 5 walirra taa'ee nu laale. Alas jechuu. Eegaa. Bara jijjiiramaa keessaa kun bara 1991 keessa jechuudha. Eegaa. Abdiyyuun kan inni ittiin beekamu sirba inni bara 1977 keessa sirbedha. Yeroo sanas mootummaan Ziyaad Baarree kallattii ba'aatiin Itoophiyaa weeraree waan tureefi walleewwan onnee nama kakaasan weellisee akka tureefi yaadannoo alas qabus VOA'tti akkasitti hima. Gaara gubbaatti ol baanee Dirreedhawaan gaaraan marfamtee jirti. Akkasitti madaafala gaara gamanaa duuba nutti gadhiisan. Lola sana keessatti firoonni kee kan lubbuu dhaban jiru yeroo san? Waa takka hin jiru. Dhugaatiin lijatiyaa jijjiiran qomatiyyaa harkaan simmaraa kaarsamarraa barandoorretiyyaa. Sabi kana dhagaye maal siin jedha yeroo sana? Waay biyya wali qabameedhaan waraanni achi as loluu ture nu loluu ture. Afaan qawwee karaa Soomaalii garagalche duraan Soomaalii sossobdee uummata keenya gaalaan fiddee qawwee fiddee duran neeyite. Gaafa sirba sana raadiyooniidhaanis ta'e gaafa namni akkasii waraana sana keessatti dhimma itti ba'u maaltu sitti dhaga'ama ture? Injifannoo uummanni keenya injifatee jecha gammanne jechuudha. Hojiin tiyyaas fuula godhatte jechuudha. Yeroo sanas mootummaan Dargii isa badhaasuu baatus achis gara magaalaa Hararitti fiduudhaan miseensa gumii aartii tokko keessatti akka inni miseensa ta'e hojjetu taasiseeti jira. Weellisaa Shantam Shubbisaa weellistoota Abdiyyuun itti siqeenyaan quba qaban keessaa isa takka. Shantam yeroo dubbatu Abdiin dandeettii walaloo barreessuutii fi sirba qopheessuu guddaa qaba jechuun dubbata. Baandii Afran Qalloo jedhan malee baandii 5 Dirree Dhawaa keessa jira. Baandiin cuftinuu ilmaan Afran Qallooti. Tun Biiftuu Ganaa, Hiriyaa Jaalalaa, Maskoof Laga Harree, maqaan isaa Tokkummaa Jaalalaa, Arseenaal fi Urjii Bakkalchaati. Abdiyyuun dura Arseenaalii irraa eegale Adamee Ibsaa fa'aa wajjin. Yeroo baandii ati hundeessite keessaa hojjetaa ture sana bakka kam deemtaniitu kan isin agarsiisaa turtan qophii muuziqaa qabdan? Hararguma keessa deemtee agarsiisuu ture. Abdiyyuun Haramaayatti agarsiisee, Dadaritti agarsiisee. Dhalanqoo, Ciroo, Baddeessaa hanga Machaaraatti deemnee wallifne wajjin. Qophiin bara sanaa kan muuziqaa keessumaa akkam turere? Qophiin bara sunii qophiif waan ni agartee falmiidha nuti. Akka gartee nama artiistootaa yookaan akka wallistootaa feemiin barbaannu maallaqa barbaannu afaan kanarratti loluu turre.
afaan keenya hedduu cunqurfamuu ture, mooraan hangana hin jaamneen sossoo'uu ture. Yeroo sana keessumaa yeroo sirba kana agarsiisuudhaaf sochootanii maal faatu isinirra gahaa ture? Dhiibbaa poolisaati hangana hin jaamne saansuura godhaan hin jaan inni guutamee oodiyensiin bakka qabattuu cal jedhanii eegallee eegallefaa adda nu facaasan. Nama ari'anii qabanii nu hidhuu turan fa'a. Dhiibbaa akkanaatiin nurra bu'u. Abdii Abiib Kabiroon kan inni ittiin beekamu sirba isaa Oromiyaa biyya goototaa jedhuuni. Nuti bakka dhugaasan jirra gaafasi. Oromiyaa biyya goototaa biyya abboo handuraa qabsawan ilmaan kee gabrummaa fi roorroo gooduu sirraa. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.